Sabru, Baro Tumsa, Elomo Keltu, Jarra Pagada, Abisho Garba, Haile Fida, Mamo Mazanur, Haile Maram Gamada, Garasuruki, Asafa Sharanami, Batarabdi, Ali Shone, Oli Kadingilifi. Halmarroon baqatee Halmarroon biyya bahee Halmarroon akkas tahee jedhamee yeroo haasamu yeroo hedduu ani hin doone ani hin madoofne ani biyya hin baane qeellama buna maasaa Oromoo keessa boqochaa jira fayyada yeroo hedduu adda dubbata odeeffannoon ammaan tana jechuun Halmarroon ijjeefame jettulleen odeeffannoo kijiba odeeffannoo sobaa ka abdis nama kutachiisuu fi bilchiginnaanii karoorfatte propaganda kijiba jechuudhaan namni akkasittu barreessaa jiranii inumaayyuu kasaaraa waraanaa kaayisan irrattu dhaqqabe lola gurguddaatu geggeeffame Wallaggaa lixaatii fi qeellam Wallaggaa keessatti miidhaa isaan irrattu dhaqqabse kana dhoksuufa jecha Halmarroo ijjeesne jedhanii haasawaa jiranii akkasittu dhiyeessan jechuudhanii kana miidiyaa hawaasummaa irratti qabafamaa jira. Odeeffannoon jechuun dhufaa jirtu odeeffannoo karaa tokko dhuftu kunis odeeffannoo propaganda mootummaan Itoophiyaa dabarsu propaganda kana immoo dhugaadha jedhanii mirkaneessuun nam dhiba maali jennaan propagandaan mootummaan Itoophiyaa ka Abiy Ahmed dhiyeessu yeroo hedduu wanni inni dubbatuu fi wanni qabataman lafirratti mul'atu waladda yookaan waliin fakkaatu kanaan dura warra Tigraahii hoggansa Dabratsiyoon fa bakki isaan jiran hin beekna raadaariin to'achaa jirra dirooniin hordofaa jirra ejjeesuu hin barbaannu lubbuun qabu feenaa jedhe Abiy Ahmed dubbate mataan isaa achiin dubattu Abiy Ahmed deebi'ee nama kan bakki isaan jiran akka hin beekne dubbatee jira. Yoo nama bakki isaan jiran nuu himanii birrii miiliyoonii 10 ka Itoophiyaa badhaasaa kenninaaf jedhe dubbatee jira. Abiy Ahmed naannoo Tigraahii keessattuu meeshaan waraana rookeetti nu qabnu hunduu naannoo Tigraahii keessa jira. Rookeetti tokkolee fayyadamuu hin dandeenyu. Meeshaan humna Tigraahii harkisaa waan bu'ee fi ajaja kaabaatu qaba meeshaa kan naannoon Tigraahii nurraa balleessitee yookaan boojitee jirti jedhe dubbate. Guyyaa biraa immoo paarlaamaa keessattuu gad deebi'ee rookeetti naannoon Tigraahii qabdu marsa 2 caaluu qabna garuu itti fayyadamuu hin barbaanne jedhe kijiba wanni dubbii mootummaa Itoophiyaa amanuun nama dhiba rakkisaadha jechuudhaan akkasi dubbataa jiranii odeeffannoon Halmarroon yookaan ammoo kubsaa dirriba ijjeefamee jettu kunis propaganda tahuu dandaya wanni jedhamu akkasiin gabaafama jira. Amma gara sunirra odeeffannoolee biraa ka Oromiyaati ala jijjiranii gaggabaabsaa laalla. Odeeffannoon isin biraan gahuu barbaannu tokkini waraana Itoophiyaatii fi Suudaanii jidduutti geggeeffamaa jiru. Suudaan jechuun waraana hagammaa geggeeffamaa jiruun lafa Suudaanii ka mootummaan Itoophiyaa karaa seera alaatiin nurraa qabate to'annoo jalattu deeffannee jirra yookaan ammoo lafa kana to'annoo qaama waraana Suudaanii yookaan ammoo qaama birmadummaa Suudaanii taatee jirti jechuudhaani mootummaan Suudaanii karaa ministeera odeeffannoo biyya suniitiin ibsa baasu isin biraan geenne turre mootummaan Suudaanii ibsi kana eegi baasan dubattu mootummaan Itoophiyaa bulchiinsi naannoo Amaaraalleen ibsa baasee jira. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraa baasee kunini waraana Suudaan gantummaadhaan ka himatuu fi waraanni Suudaan kunini saamicha barbadainsa fi akkasumas miidhaa adda addaa naannoo kanatti akka hin dhaqqabse qabeenya doolaarii Ameerikaa miiliyoonii 25 ta'u yookaan ammoo birrii Itoophiyaatti eegi shalagamu haga biiliyoonii takka ta'u humni Suudaanii meeshaa jechuun qotee bultoota naannoo kana facaafatanii irra galfachaa jiranii barbadeesse mancaasee jira jechuudhaani warri jechuun bulchiinsa naannoo Amaaraa akkasittu jechuun warra Suudaanii kana himatanii akka odeeffannoo warri kun jedhe dhiyaatutti lafti daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii kun gaafa Itoophiyaan gara jechuun Tigraahittu lolaaf deemte gaafa gara Tigraahittu lolaaf deemte lafa kana adara jechuun amaana mootummaa Suudaaniittiyuu kennannee turre jechuudhaani aangoo qabeessi mootummaa naannoo Amaaraa namni dhimma kana ilaalu tokkini ka maqaan isaa obbo Dassaaleen jedhamu obboleeyyan keenya ka Suudaanittu lafa kana amaana dhiifannee nuu eegaa jenne humni keenya ka addaa ammoo gara naannoo Tigraahittu juntaa walloluu fi bobbaasne
amma warri Suudaanii kanu amaanaa itti dhiifanne kunini lafa kana jeeqaa jiranii lafa kana irrattu jechuun jeequmsa adda addaa kaasanii miidhaa guddaa dhaqqabsaa jiranii yeroo ammaan tana Suudaanii babal'achuu feetii gara lafa Amaaraattu lafa Itoophiyaattu babal'achuu barbaaddi haalli babal'achuu kanarra kan ka'e meeshaalee qonnaa ka Suudaanii ka qotee bultoota Amaaraa naannoo kana mootummaan Suudaanii barbadeessee jira midhaan qonnaa barbadeessee jira horii booji'ee lafa jireenyatii fi manneenii fi maasaa gubaa jira lammiilee Itoophiyaa kaachi qubatan irrattu ammoo miidhaa gosa gasaa sarbamiinsa mirga adda addaa dhaqqabsaa jira hidhaa jira eenyummaa isaanii irraa kan ka'e cunqursaa irratti gaggeessaa jira haga ammaan tanattu miidhaa birrii doolaarii Ameerikaa miiliyoonii 25 fi tuqaa 5 birrii Itoophiyaa biliyoonii 1 oli taatu qabeenyi naannoo kan keessa saamamee jira yookaan ammoo iyyuu barbadaahee jira jechuudhaani dubbate abbootiin warra 400 haga 500 tanilleen buqqaanii jiranii walumaa galatti namni 1,750 ta'anii naannoo Salaamberre jedhamu kanarraa Salaamberre jedhamu irraa buqqa'ee jira jechuudhaani manneen isaaniillee gubatanii jiranii mootummaan warra Suudaanii kana kan caala obsuu hin danda'u biyya obboleeyyan kenna ka Suudaanii kan caala obsuu hin dandeenye jechuudhaani obbo Dassaalenyi dubbatee jira obbo Dassaalenyi kan caala obsuu hin dandeenye eegee jedhu nu waliin jiraachuu fi wal dandeenye nagaadhaan ollummaa gaariin buluu barbaanna garuu rakkoo kanallee akka karaa nagaatiin furamtuu barbaada mootummaan Suudaan ammoo yeroo hamtuutti nu malate jedhee dubbate kan caalaa hin obsinu jedha kan caalaa yoo hin obsine tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhachuu deemu maal akka ta'e obbo Dassaalenyiin aangoo qabeessi mootummaa naannoo Amaaraa ka dhimma kan irratti dubbate wanni inni jedhe hin jiru birrii Itoophiyaa biliyoonii 1 oli qabeenyi saamame ka jedhamee dubbatamaa jiru odeeffannoo karaa biraatiin jiruun qabeenya saamame kana mootummaan Suudaanii akka kaasaa yookaan ammoo beenya qotee bultoota kanaaf kaffalu obbo Dammaqee Mokonnin gaafa magaalaa Suudaanii gudditti kaartuumii deeme gaafate ture mootummaan Suudaanii fudhatama dhabsiisee jira seera kabachiifne lafa keenya irratti wanni nu kaffalluyyuu hin jiru inumaayyuu Itoophiyaan seera alaanii kalaaf kenna waggaa 20 oli qabatte badii as dhaqqabsitee fi itti gaafatamaa ta'uu dandeetti miidhaa qotee bultoota kennaa fi lafa keenya irratti dhaqqabsitee kasaaraan irratti dhaqqabsitee itti gaafatamaa ta'uu dandeetti jedhamee dubbatamee jira. Ammaan tan ammoo odeeffannoon takka lama akka jechaa jirtutti kasaaraa qotee bultoota investoroota Amaaraa kan naannoo kan qubatan irratti waraanni Suudaanii dhaqqabsee mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan federaalii beenyaa kaffaluu akka danda'u akka dubbatamaa jiru. Garuu lafa Suudaanii qabatte Suudaanii lafti kunini qaama birmadummaa qaama lafa Suudaanii jechaa jirti mootummaan Itoophiyaa hin deebisa moo hin deebisu wanni jedhame akka hin beekamnetu jira. Ejjannoon mootummaa Itoophiyaa kanarrattu maali jedhamellee yoo gaafatame haga ammaan tana ejjannoon mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed Suudaanii fi Itoophiyaa qaama birattu walitti naquutti jira ajandaa uummata Suudaaniiti miti ajandaa uummata Itoophiyaati miti qaama birattu duuba jira wanni amma daangaratti yookaan hariiroo Suudaaniitii fi Itoophiyaa shakkii keessa galchaa jedhee afaan Arabaatiin tiwiiteriin barreessee dubbatee ture mootummaan Suudaanii lakkii qaamni tokkollee duuba hin jiru jedhee waan kana fudhatama dhabsiisee ture. Sunittu jira har'a ammoo dubbii himaanii waajjira biltsiginnaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa afaan Amaaraatiin dhaamsa kan jechuun warra biltsiginnaa Amaaraatiif barreesse ka Abiy Ahmed irrattu akka gara Suudaaniitti duulii duulamuu dhiibbaa godhaa jiran Abiy duula kana mootummaa Misriitti duuba jira shakkii jedhu qaba Hiwaatitti duuba jira shakkii jedhu qaba ammaan tanatti Suudaan irratti qawwee kaasee waraana bal'aa gosa Tigraahii godhe sun godhuu fi ammatti onnee hin qabu dandeettillee hin qabu jedhamee dubbatamaa jira. Taayyee Danda'aa ejjannoo mootummaa biltsiginnaa waan fakkaatu karaa feesbuukiitiin barreessee jira. ጀግና የሀገር ክብር ሲነካ ይቆጣል ጎትኒ ዮከበጅኒ ብያ ቱቀሙ ሂንደለና ዮካን አሞ ሂናራ ጀቹዳኒ የሰሜን ምዕራብ ጎንደር ጉዳይ dhimma lixa kaaba gondari ilaalchise jechuudhani barreeffama kan barreesse jira karaa kanatti jechuun daangaan Itoophiyaa ka gara gondari lixa jiru daangaa kana diinii cabsee seenee jira diiniin umalatee jira kan dhageenne dallanne jira
janni jechuun dhimma biyyaatiif malee dhimmi gandaatiif hin booyu kunnuu gubaa jechuudhani barreessee garuu ajandaa Suudaanii kun Suudaan qofa ofittuu hin jirtu wayittu duuba jira jechuudhani akka Misriin duuba jirtu dhimmi hidha guddicha laga Abbayyaa akka dhimma kana duuba jiru akka jechuun warri biraa warri Suudaan argatu biyyoota Arabaallee ta'uu danda'anii juntaa wayyaanee ta'uu danda'anii duuba jiranii dubbate warri kun ammaan tana tuqee nu lallachaa jira nu dhoofne adabne ofirra deebisne rifatanii jiranii numaayyuu dhiyoo kana jechuun tarkaanfiin juntaa Tigraay irratti nu fudhanne humni kennu dandeettii kennu waan garsiifneef rifatanii jiranii jechuudhani. Itoophiyaa jechuun ammaan tan haala ishiin ittiin deemtu kana arganii guddinni ishiitii fi badhaadhinni ishiitii fi humni ishii arganii Itoophiyaa kan dadhabsuu fi qancarsuu fi carraaqaa jiranii echi baaqilaa kaddarach atti qoraxamam jechuudhani baahunu giza dafaa qana maala jamiru wal jechuudhani barreessa ture rakkoolee Itoophiyaan qaqqabdu rakkoo Itoophiyaan qabdu ummatii Itoophiyaa nama tokkofiyyuu hin jilbiiffatu kana seenaan raga bahaa hardhaa miti gaafa duriiyyuu ummati Itoophiyaa nama bara jilbeeffatu miti seenaa isaa addunyaan beeti jechuudhani taayyee danda'a. Ummati Itoophiyaa humni jilbeeffachiisuu barbaadan humnoota kan maqaan dhoofne Misrii fi biyyoota Arabaa ta'uu danda'anii yookaan warra gargaarsa dhoowwatellee ta'uu danda'anii warra gargaarsa dhoowwate doolarii dhoowwate waan fakkaatu isinitti himuu deema. Kanaaf tarkaanfiin fudhachuu nu qabnu tokkoffaa tokkummaa keessoo kennaa jabeessuu qabnaa jedhe dubbatee jira. Kun jechuun waan kanaan dura Jawaar Mohammadi Itoophiyaan Misrii haa taatu biyya biraatiin yoo dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa Misriin nu waraantu keessoo kennattu fayyadamte nu diiguu barbaaddi yoo nu keessoo kenna jabeeffan rakkoon tokko hin jiru. Kanaafuu tokkummaa keessoo kenna jabeeffanna jedhee waan dubbasan taayyeen jechuun Jawaar Mohammadi kan yeroo hundaa jechuun maqaa arrabaatiin maqaa tuffiitiin yaakaasu Giraazmaachi Girrisaa yaaduma isa jala fudhatee yeroo hedduu barreessa. Yaadi kunillee tokkummaa keessoo kenna eeguu Jawaar Mohammadi dhimmi inni dubbate kana ollaa wajjin nagaa horachuu dhimma Jawaar Mohammad dubbatu taayyeenis yaada sun fudhate tokkummaa keessoo kenna eegna jedhee jira. Tokkummaa keessoo jechuun ammoo wayita Jawaar Mohammadi hidhamee jiruttu namni yaada kan dhiyeesse Baqqalaa Garbaa hidhamee jiruttu dhaabbileen jechuun biltsiginna jalattuu galtee kan akka jechuun abaa'oo gamtoome faati warra filannoo irra haqamanii kamaal galchuu faati haqamanii warri ammoo sila dhugaan uummata Oromootiif falmachuu danda'anii kan akka kafaawutii fi abaa'oo faati wayita jechuun miseensonni warra hidhameen dhaabbileen warra socho'uu dadhabee waajjirri warra cufamaa jiru kanatti tokkummaa jabeeffannaa jedhanii wayita jechuun biltsiginnaa wal nyaachaa jiranitti wayita Itoophiyaan Hiwwahaati wajjin wal waraansaa jirtutti wayita Somaalii fi Afar wal lolaa jiranitti Benishaangul Gumuzii keessattuu rakkoon hedduun dhalachaa jirtutti tokkummaa keenya jabeeffannaa jedhee akkasitti barreessa jira. Karaa biraatiin ammoo namni biyya jaalattanii jedhee dhaamsa dabarseen tokkummaa jabeeffachuun alattuyyuu doolaariidhaan waan biyya alaarraa bitannu dhiisna waan biyya keessattuu fayyadamna doolaarii hanqinni qabaachuu isaanii humni Itoophiyaa dadhabsuu barbaadu annaaf fakkaatama humni jechuun gargaarsa maallaqaa doolaarii Itoophiyaa dhowwate gamtaa Awurooppaa kadhiyoo kana Abiy Ahmedii maallaqaan nu hin bittanii birmadummaan Itoophiyaa maallaqaan hin bitamu jedhee barreeffame Doonaald Tiraamp kadhimma hidha Abbayyaa irrattuu miiliyoonii 130 Itoophiyaa dhowwate baankii addunyaa dhaabbata maallaqa addunyaatiif fi Chaayinaa hunda dabalachuu danda'a. Hanqinni doolaarii Itoophiyaa ammaan tan jechuun ciniinee qabee jira. Kana jechuun mala jireenya kenna haala jireenya kenna jijjiirsiisuudhaan haala yoo danda'ametti waan doolaarii nu baasisa meeshaalee nu baasisan doolaarii itti baasuu dhiisne biyya keessa waan bakka buusnu bakka buufachuu qabna jechuudhaan namni biyyuu fi jaalatu warri waraana biyya kenna janni gootii biyya kenna wuskii bira xajjii dhuguu filataa jedhee barreessee jira. Kaan ammoo jechuun humna kenna ka uf ittisu humna biyya ittisu jabeeffannee guddifachuu danda'uu qabna jechuudhaani mallattoo jechuun sabboonummaa mallattoo birmadummaa kenna akka ta'e mallattoo tokkummaa kenna akka ta'e raayyaa ittisa biyya mooraalii kennee fi ijaaruu qabna jedhee taayyee danda'a akkasii barreessa jira. Kun jechuun ejjannoo mootummaa biltsiginnaa yoo mootummaa biltsiginnaa dantaan ejjannoo biltsiginnaa Oromiyaa ibsuu danda'a warri Amaaraa jechuun Suudaan irratti duulla yoo biltsiginnaan Abiy Ahmed duul hin banne waraan Suudaaniitiif Amaarii nu gayaadha nu Amaaraatu duulla jechuudhaani waraana dargii kaduriitii fi yaamicha godhanii waraana 20 leenjisnee akkuma juntaaraatu tarkaan fudhannee humna jechuun sigibgibii Suudaanii ka juntaa wayyaanee irraa barachuu ate balleessuu deemna juntaa Suudaanii juntaa Suudaan jecha bahanii taayyeelleen barreeffama kan keessatti mootummaa Suudaaniitiin Suudaan juntaa Suudaan jedhee maqaa barreessa jira.
amma jechuun warri Oromiyaa kunini dhiibba jala seenanii ejjannoo Amaaraa kan fudhatanii Suudaan irrattu waan lola banuu barbaadanii fakkaata. Karaa suniini kanattu jira. Lolii kun jechuun lola Abiyyi fedhaa hin jirre. Abiyyi jechuun Suudaaniin wal loluu fi mirqaan hin qabu. Maal jennaan waraanni isaa akka malee dadhabee jira. Waraanni isaa humni laafee humni isaa laamishaawaa waan jiru fakkaata. Dadhabbii guddaa waan qabuu fi Abiy Ahmed yeroo ammaan kanatti Suudaaniin wal loluu fi yookaan ammoo Suudaaniin wal dura dhaabbachuu fi fedhii akka hin qabnettu mul'ataa jira. Biyyittii biraa ka Suudaanii wal loluu barbaaddu hin jirti. Eertiraa biyya jedhamtuun itti deebina. Suniin duratti mootummaan Suudaanii kalee karaa waajjira yookaan ammoo ministeera odeeffannoo isiitiin lafa jechuun Itoophiyaan nurraa qabattee deeffannee jirra qofa osoo hin taane iyyuu gootichi humni raayyaa ittisa biyyaa Suudaanii daangaa irrattu tarkaanfilee fudhatanii milishoota Amaaraa shiftoota ari'uudhaan lafa deeffatee jira. Lafa deeffasuun keessa gandoota yookaan ammoo bakka qubsuma 11 ka waraanii Itoophiyaa waggaa 20 oli qubate ka daangaa Suudaanii keessa jirtu irra deeffannee jirra jechuudhaani maddeen oduu Suudaanii gabaasanii jiranii. Kanaan walitti qabatanii waraanii Suudaan kun inni lafa qabate kana lolaanii qabatee tarsimoo waraanaa miidhaa xiqqaa qabuudhaani socho'uudhaani lafa kana deeffachuu danda'a jechuudhaani tarkaanfii kana ka fudhate humna lafoo birgadii jahaffaa Suudaanii lafa jechuun bakka duukaa jedhamtu irra kahuudhaani lafa qonnaan ka Itoophiyaan qote bultoonni Itoophiyaa qotatanii lafa suni qofa qabate gandoota 10 takka jechuun qubsuma 10 takka settlement jedhanii 11 ka biyya Suudaanii keessa jirtu ammoo ka Itoophiyaan to'attee waggaa 20 oli jirtu biyya sun deeffate jechuudhaani lafa deeffate kun lafa Qureeshaa jedhamtu haga jechuun lixa Barakaa Nooren lafa jedhamtu kutaa bulchiinsa Gadariifi keessa akka jirtu Algadariif yookaan Gadariif keessa akka jirtu dubbatanii jiranii lafa isaan qabatanii 10 takkaan kanallee maqaa isaanii tarreessanii jiranii maqaan garee lafti maquma Amaaraa qabdi fakkaatti Asmaroo, Lebaakii, Paashaa, Lamlam, Malkaamoo, Melles, Ashkar, Arqaa, Ummi Paashaa, Teedii lafa jedhamtu lafa kana jechuun 10 takkaan qubsuma kana waraanii Suudaanii shiftoota Amaaraa ari'uudhaani birmadummaa Suudaanii jalattu deebisee jira. Waraanii Suudaanii ammallee milishoota tarkaanfii biraa ka fudhatanii Lilii lafa jedhamtu jechuun qubsuma Lilii jedhamtullee warra milishoota Amaaraa ka achi qubatu fi achi facaafatuu fi achittu eegumsa godhanii ari'uun fudhatee jira. Yeroo ammaan tana waraanii Suudaanii humnaanii haamileeni meeshaalee gurguddaanii deeggaramuudhaani weerartoota biyya isaa keessaa baasaa lafa Suudaan irrattu birmadummaa mirkaneeffachaa jira. Karaa nagayaatiin karaa humnaatiin ni carraaqaa jira. Karaa humnaatiin akkasittu lafa kabachiifachaa jira. Lafa birmadummaa Suudaan hundaayyuu deebisa waraanii. Karaa mariitiin ammoo pirezidaantiin dhiifama muummichi ministeera Itoophiyaa ittaanaan Dammaqa Mokonnin Suudaan dhufanii marii godhanii marii kan irratti waliigaluu akka hin dandeenye ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo waraanii Suudaan Eertiraa himatee jira. Eertiraan karaa Setit Humaraatiin lafa jechuun Setit Humaraa jechuun lafa daangaa Tigraahii ka dhiyoo kana Amaariirraa fudhate Humara daangaa Suudaanirra ka jirtu gara Ummi Haajariittu waraan isaa geessaa jira. Waraan isaa achittu faayaa jira. Jedhe dubbata jira. Maddii oduu biraa ka Suudaanii kalee jechuun Al-Haddas As-Suudaanii jedhamu humni Suudaaniitii fi Eertiraa achittu warra rukutanii waraanii Suudaanii waraan Eertiraa ka gara daangaa dhufaa turuu irratti banee uf duuba raree jira yookaan ofirra facaasee jira jedhee akkasittuu ibsi baasanii jiranii. Daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii kan keessatti jechuun Suudaanii Eertiraan na waraanaa jira jettee himachaa jirti. Kun ammoo akka malee Misrii akka aarsee dubbatu Misriin akeekkachiis yookaan of eeggannoo Suudaanii kennitee jirti. Akka dhimma Suudaanii keessa seentee dhimma Suudaanii fi Itoophiyaa hin laaqanne yookaan ammoo Suudaanii akka gargaarsa Misrii argachuu dandeettu Misriin dubbattee jirti. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaa kana dhimmi daangaa Suudaaniitii fi Itoophiyaa
ammaan tanattu ka deemaa jiru kakkana fakkaata. Rakkoon kun jechuun akkamiin akka furachuu deemtu hin beekamne rakkoon kun kan caalaa hammaachuu akka dandeettu kadhagamaa jiru. Rakkoo kana mootummaan Itoophiyaa qaama sadaffaattu qaama biratti duuba jira jedhee dubbataa jira. Qaamni kun jechuun mootummaa Misriiti. Kaan ammoo jechuun warra juntaa wayyaanee kan warra meeshaa ta'ee tajaajiluu barbaadu jechuudhani akkasittuu dubbatama akkasittuyyuu odeeffamaa jira. Odeeffannoon kennin kanattu jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Misrii akka mootummaan Suudaan waraan kana cimsee itti fufu gargaarsa dhiyeessaa fi jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Wanni tokkini kaama dubbatamaa jiru keessaa tokkini Suudaanii Misrii waraan guddaa gar Suudaanii galchitee jirti. Waraanni dhiyoo shaakalaa fi dhufee Suudaan tureeyyuu hin deebine. Amma waraanni Suudaanii bira waraanni Misrii hedduun gara Suudaanii dhufaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Jeettota waraanaa ka Misrii dhufanii jechuun dirree xayyaaraa Suudaanii irra qubachaa jiranii. Suudaanii fi Misriin waliin dhaabbachuu danda'anii waraanni kun jalqabee qophii waan godhaa jiranii fakkaatanii mootummaan Abiyyilleen kana beekee jira. Waraan kana waan godhuu hin fakkaatu jedhamee jira. Suudaanii dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu Misrii wajjin ejjannoo gosa tokko akka qabattu mootummaan Misrii amansiisee jira. Suudaan wanni guddaan ishiin barbaaddu hidha guddicha laga Abbayyaa irraa kan ishiin barbaaddu humna ibsaatidha. Humna ibsaa gatii rakkisaan Itoophiyaan si dhiyeessee durii mallasaa waadaa seeneef. Kanaaf Suudaanii Itoophiyaa gargaaraa turti dhimma kanatti. Amma ammoo laga Aswaan irraa humna ibsaa jechuun lagi Abbayyaa maddisiisu hidha Aswaan irraa kamaddu jechuun hidha Aswaan gubbaa Leek Naasir jedhama. Haroo guddaatu jira. Achi gubbaatti jechuun hidha maqaan isaa Aswaan jedhama. Hidha laga Haroo Naasir laga Aswaan irraa kamaddu hidha Naasir irraa kamaddu humna ibsaa guddaa Suudaanii fi Misriin bilisaan kennaa jettee jirti. Ifa hin kaffaltanii bilisaan isanii kenna. Inumaayyuu torbaan kan keessattu poorti Suudaanii ka Itoophiyaan itti fayyadamuu barbaaddu ka jechuun biizines kooriidoor jedhanii kooriidoorii nagadaa Amaarii jechuun poorti Suudaanii fi Gondar walitti finne naannoo kana waan biraa goonaa jedhan poortii sana misoomsaa turte Suudaan poorti sunii fi poorti Suudaanii fi Suwaakiin fa'aa kanaan durattu jechuun karaa mootummaa Turkiitiin fi mootummaa Imaaraatiitiin misoomsanii naannoo Amaaraatii fi nagadaa fi akka qopheessan ture mootummaan Suudaan ammaan tana waan kan akka godhuu hin qabne maal jennaan meeshaaleen Suudaaniin galfattu karaa jechuun Misriitiin akka bilisaan galanii fi karaa poortiilee yookaan balbala galaanaa Misrii kan akka jechuun Siwiisii fi Suknaatiin akka isaan galanii mootummaan Misrii hayyamee fi jira jechuudhaan dubbatame jira. Kun jechuun poorti Suudaanii kooriidarii nagadaa godhuu fi mootummaan Itoophiyaa karoora inni qabu usuun jechuun bishaan dhugee fakkaata. Dhiyoo kana gaafa obbo Dammaqa Mokonniitii fi akkasumas Gadduu Andargaachoo kaartumii deemanii ministeerii geejjibaa Itoophiyaa ka jechuun bilisiginaa Amaaraa bakka buutu Daagmaawit Mokonniin kaartum deemte turte. Daagmaawit Mokonniin kaartum dhattee ministeera geejjibaa Suudaaniitiin walgeettee wal haasofte turte. Haala jechuun sirna geejjibaa saffisa tahee biyyoota kan lamaan jidduutti jaranii biyyoota kan lamaan daldalaa fi investimentii walitti fiduu irratti mari'atanii mootummaan Suudaan haga dhimmi daangaa fala argatu asittu wanni nu haasofnu ka geejjibaatii fi yookaan ammoo ka daldalaa hin jiru jechuudhaani marii sun bulchee ture. Reuters akka inni gabaasetti yeroo sanitti Suudaanii dhimma geejjibaa kana ammaan tane dhimma karaa matammaa jechuun Gondar dhufkan yoo mootummaan Itoophiyaa jechuun haala ammaan tana waraanaan cimee jajjabaataa lola barbaadu kanaan deeme itti cuftee mootummaa Itoophiyaa karaan ishiin ittiin dhiibbarra godhuu dandeettu karaa balbala galaanaa ka jechuun poorti Suudaanii kana cufu karaa matammaa kana karaa daangaa Suudaanii kan cufuu dandeettee Reuters akkasitti gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo haalli jechuun daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii kan ammaan tana jiru kanuma fakkaata. Odeeffannoo yeroo nu gahe gara dhumattuu odeeffannoo dabalataa kan biraallee hin qabna. Mee amma saniin durattuu haala Itoophiyaa keessa jijjiiranii oduu biraa qaqqabna. Oduu biraa kan ammoo gaggabaabsine isin biraanii gahuu adeemnuti. Odeeffannoo isin biraanii gahuu deemnu keessaa takkini humni addaa naannoo Affariitii fi humni addaa naannoo Somaalii kalee walitti bu'anii jedhamee dubbatame jira. Bakki isaan itti walitti bu'anii daangaa Affariitii fi daangaa Somaalii
zoonii shinillee kanan dura jedhame ka beekamu amma kana city zone ka jedhamu ka gosii warra Isaa keessa qubatu gosii Somaalii kunini jechuun haga Jibuutii qubata. Jibuutii keessallee jechuun warra Afariitiin wal dorgomanii gosii kunini lafirratti wal dhabanii laf naannoo kana jirtu ganda murtaa'etu jira ganda 3 haga 8 ta'anii lafa kana abdii ilee kanaan durattu bulchiinsa naannoo Afariitiif akka inni darbu murteessee ture jedhamee jira. Mustafaa Umar gaafa aangootti dhufe lafti sunini seera ala lafa jechuun Somaalii dabarsee kenne jechuudhaani murtii abdii ilee san jedhate lafa kana irratti walitti bu'aa turani walitti bu'iinsa lafa kana irratti godhameeni tarkaanfii humni addaa naannoo Afarii ummata Somaaliitii fi naannoo Somaalii irratti godheeni namni 30 oli ijjeefamee jira jechuudhaani aktivistoonni Somaalii karaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa jirani. Garuu biltsiginnaan Somaalii paartii Dabarwaaqoo jedhama. Paartiin naannoo Somaalii bulchu kunini dhimma ajjeecha kan irratti wanni inni dubbate hin jiru. Dhimma ajjeecha kan irratti miidhaan irratti fudhatee tarkaanfii fudhatame namaa fi qabeenya irratti miidhaan dhaqqabe jechuun nama hagasitti du'e nama hagasitti madaa'ee jedhee wanni dubbate hin jiru. Paartiin Afaris biltsiginnaan Afar biltsiginnaa Somaalii mootummaa jechuun wanni himatee jira. Mootummaa jechuun Mustafaa Umar yookaan ammoo Mustafaa Akjar himatee jira. Weerartuudha, ijjeestuudha. Qabeenya fi nama Afar irrattu miidhaa dhaqqabse weerarri Somaalii kun dhaabbachuu qaba jedhee ibsa kennee jira mootummaan naannoo Afar. Mootummaan kun lachuu aadaallee wal fakkaatanii amantiillee amantii tokko hordofanii mala jireenyaatillee wal fakkaatanii lachuu horsiise bulaadha. Lachuu lafa gammoojjii keessa qubatanii lachuu gaala jaalatanii lachuu aadaa wal fakkaata aadaa cunqursaa waliin qabanii lachuu obboleeyyan kuushiti dhimma warra araaraan fixachuu qabanii jedhamee dubbatamaa ture. Haa ta'uuti malee ammoo lafa daangaa gubbaa irratti waggoota dheeraa fi durii bishaanii fi lafa margaa irratti wal dhabaa ture. Amma lolii warra kun jechuun bifa naannolleen wal dhabaa turanii dhiyoo kanatti hariiroon warra kan lamaanii gaarii ta'ellee ture. Gaafa jechuun uummatii Afarii lolaadhaan yookaan ammoo rooba guddaa laga Awaashii lolaan nan buqqisatti mootummaan Suudanillee mootummaan naannoo Somaalii gargaarsi dhiyeessa ture. Warri horsiise bulaa kun akka malee walitti dhiyaatanii garuu yeroo hedduu wal dhabanii waan gos kanaa wal dhabanii wal dhabii warra kunini ajjeechaan gos kanaa ji'a 3 duratti ta'e namni 28 naannoo kanattu ijjeefame. Ammallee jechuun ajjeechaan kun itti fufee jira. Ajjeechaan gosa kanaa ka'am jechuun liyyuu haayiliin Afariitii fi liyyuu haayiliin Somaalii wal dhooftu kunini waanuma baratame dhiyoo kanattu liyyuu haayiliin Afar uummata Oromoo Kawalloo godina Kamisee aanaa baatetti duula geggeessee ture. Liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa Benishaangul Gumuzii keessattuu ajjeechaa gosa inni raawwate Asaaminoo Tsiggee waan inni uummata Gumuzii godhamin beekama. Humni addaa poolisii Oromiyaa yookaan ammoo liyyuu haayiliin Oromiyaa Wallaggaa Gujii Harargee Shawaa Lixaa keessattuu ajjeecha daangaa hin qabne raawwachaa jira. Liyyuu haayiliin kun jechuun ammaan tana jechuun ajjeecha jechuun sarbamiinsa mirgoota ilmaan namaa bakka hedduutti geggeessee miidhaa godhaa jira. Itoophiyaa keessatti jechuun liyyuu haayiliin taatuti yookaan ammoo milishootaatiin riphee loltoota raayyaa ittisa biyyaatiin lubbuun namaa akkuma baalattuu harcawaa turte jirti ammas Benishaangul Gumuzii Matakkaleettuu waan tahee fudhachuu dandeenya. Sanii alattuu ammoo jechuun Oromiyaa keessatti bakka dadattuu waan ta'e kaasuu dandeenya. Walaytaa keessatti, Konsoo keessatti, Sagan keessatti, Koyiraa keessatti, Beenchi Maajii zoonii Gurraa Fardaa keessatti, Mareqoo fi uummata jechuun Misqaan jidduutti naannoo Guraa gettu. Karaa biraatiin ammoo Gawwaadha jechuun uummata Alee ajjeechaa gara godina Sagan keessattuu ta'e yoo laallu ajjeechaan kunini Walaytaallee bakka hedduuttu aadaa ta'ee Itoophiyaan ammaan tana Itoophiyaan Abiy Ahmedii dirree ajjeechaa biyya dhiigi namaa akka bishaanii akka lolaa dhangala'u taatee jirti. Abiy Ahmed waan kan hunda tasgabbeessee biyya kan bulchuu hin dandeenye wanni jedhamuuf waan akkasittu jira. Daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo Somaalii fi Afar bulchitoonni warra kaannaa weeraree kaannaa ijjeessa jedhanii wal himachaa jiranii odeeffannoo kana dabalataanii afaan dhoofne isin biraanii gahuu deemna. Biltsiginnaan jechuun mana jechuun man tokko miti man adda addatu waliin jira walii galuu dadhabanii jiran jechuun kophee faanfaanati waliin deemuu hin dandeenye. Biltsiginnaan Oromiyaatiif Amaaraa waliin jiranii, Biltsiginnaan Benishaanguliif Amaaraa waliin jiranii, Biltsiginnaan Somaaliitiif amma Afarii walittu kaatee jirti. Afarii Biltsiginnaan uummattoota kibbaatii fi Biltsiginnaan
uummattoota kibbaa ka Walaytaa fi Sidaamaa ka Walaytaa fi Kafaa bilchiginaan hundi walii kaatee jirti. Paartii akkasii kana Abiy Ahmed qabatee biyya bulchuu barbaada. Kanattu jira daawwattoota kennaa odeeffannoo isin biraanii gayaa jirru ittuma fuufnee jirra. Mee amma jechuun gara naannoo Amaaraa hadeemnuti. Naannoon Amaaraa maaltu jira? Naannoon Amaaraa hiriira gurguddoo qopheessitee jirti. Hiriirri isiin qopheessite kun lafti naannoo Tigraay hijal jiranii Amaaraaf deebi'uu qabanii yookaan ammoo haa deebi'anii hiriira jedhu kaa geggeessaa turte. Hiriira kan jechuun lafa jechuun Matakkalii irrattu ajjeecha ta'ellee balaaleffatee jira. Hiriirri gosa kana raayyaattuu geggeeffamee jira. Hiriirri gosa kana ammoo jechuun Walqaayitii fi Tsagade naannoo jedhaman kanattu geggeeffamaa jira. Amaarii waa lamattu itti jira. Karaa tokkoon lafa Goojjameen lafa Matakkal deeffachuu qabnaa jechaa jiranii. Warri jechuun karaa Walloo lafa raayyaa deeffannaa jechaa jiranii. Warri ammoo karaa Gondarii jiru lafa jechuun Walqaayitii fi Humara deeffannaa jiranii. Gariin Suudaan deeffannaa jira jedhanii. Wanni Amaarii ammaan tanatti jiru sirna gartee lafa babal'ifatansa jechuun expansionism jechuun expansionist agenda bara durii sirna kolonializimii san lafti hundinuyyuu lafa jechuun Amaaraa itti fakkaatti. Irridenta jedhama afaan Xaaliyaanitiin irridentism jechuun lafa durii handhurii kiyyatti awwaalame jedhamee gartee lafaan dhuraa kiyya jedhamee barbaadam tokko Xaaliyaanitti durii gaafa faashistiin dhalatu lafti Oostiriyaa jal jirtu kun lafa handhurii abaluutti awwaalame. Lafti Niis jedhamtu kan Faransi jal jirtu kun lafa handhurii Gaaribaldiitti awwaalame. Lafti akkas taate kun lafa mootii Xaaliyaanii Elfaashkoo ture jechuudhaan lafa hundaayyuu hin barbaaddi. Fedhiinis Xaaliyaan sun waraana addunyaa tokkoffaa waraana addunyaa lammaffaa faashizimii uume Itoophiyaa dhufanii weeraranii Liibiyaa weeraranii Xaaliyaan jechuun Eertiraa weerartee biyyoota adda addaa kan akka Yugoslaaviyaatii fi Albeeniyaa weerartee achiin dubattu Musolooniin kan weerara kan jalqabe inni mataan isaayyuu fannifamee akkasitti Xaaliyaan kasaaraa keessa hin jirti. Amaarii jechuun lafti hundinuu lafa warraati. Lafa hunda deeffachuu barbaadanii akka jechuun warra faashistoota Xaaliyaanii suni. Oromoon jaarraa 16ffaa Itoophiyaa seenee lafa weeraree lafti kun cuftinuu Finfinnee dabalatee Baaleen cuftinuyyuu Harargeen Wallaggaan cuftinuyyuu restii Amaaraati. Amma immoo Benishaangul Gumuzii illee Suudaan irra dhufanii weerartuudha jechaa jiranii keessattuu uummati Gumuzii uummata jechuun weerartuu Suudaan irraa dhiyoo kan dhufanii jechuudhaan aktivistoonni Amaaraa barreessaa jiranii inumaa waan nama ajaa'ibu gandi 20-30 duratti uummata dhufe Mallasiitu fidee jedhame Gumuzi uummata Gumuzi. Wanni isaan haasawaa jiranii waan gosa kanattu jira. Babal'atiinsi Amaaraa ammaan tan rakkoo siyaasaa guddaa Abiy Ahmediitii fi ta'ee akka jiru dubbatamaa jira. Amaarii walama humnaan deeffachuu yoo humnaan dadhabde lafa Tigraay kan ammoo jechuun uummata kuma hedduutti buqqaa'ee jira jedhamee jira. Lafa Tigraay ka Walqaayitii fi Humara jedhama keessatti ammamaayyuu nama 22,000 qubsiisanii jiran. Lafa kana uummata guddaa qubsiisanii yoo referendamiin godhanii referendamiidhaan mo'achuu akka deemanii kaayadamaa jiru. Uummata Tigraay ammoo buqqisa achirraa ariyaa akka jiru ka hubatamee jiru daawwattoota kenna. Bifa kanaan waan akkasitti deemaa jira. Karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraay paartiin bulchuu Biltsiginnaa Tigraayitii fi Amaaraa jidduutti dhimmooti lafa kun ammallee Biltsiginnaa keessatti wal dhaba guddaa uumaa jira. Maal jennaan lafa kana Amaarii barbaaduu qofa osoo hin taane lafun barbaadu kan irrattu saamicha guddaa miidhaa guddaa barbadiinsa guddaa irratti geggeessaa jira. Waraanii Eertiraalleen miidhaa gurguddaa naannoo Tigraay keessattuu geggeessaa jira. Naannoo Tigraay keessattuu warshaan jechuun warshaan wayaa ka Almeedaa guutuma guutuu barbadaa'ee jira. Yuunivarsiitiin Addigiraatii guutuma guutuutti barbadaa'ee jira. Hospitaalii jechuun akka referaalii Ayder saamamee jira. Yuunivarsiitiileen hedduun caccabanii jiranii. Warshaaleen Tigraay keessa jiranii. Ka jechuun Mallas Zeenaawii fakkeenya jechuun gartee developmental state jechuun biyya jechuun paartii cimaa misooma fidu fakkeenyi godhee waan inni ijaaree hundaayyuu waan Mallas kanaan durattuu dhiisee deemee Tigraay badhaadhinni inni fide amma tan Isaayyaas Afeworqii ka Mallas irraa haaloo qabu Mallas irra dallansuu qabu daaraa godhee jira jechuudhaan xiinxaltoonni adda barreessaa jiranii san keessaa xiinxala kan kenne hayyuu seeraa Dr. Awwal Qaasimii karaa Tiwiiteriitiin dhaamsa dabarsan akkas jedhee BBCnis waraan kan keessattuu Isaayyaas Afeworqii kan seene kaayoo demokraasii fiduu nagaa fiduu hin taane humna jechuun naannoo Tigraay guutumaa guututti barbadeessuu akka inni barbaadu hariiroo Abiyyiitii fi Isaayyaasii jidduu hariiroon jirtu lachuu waliin Hiwwahaatii yookaan ammoo humna naannoo Tigraay bulchuu barbadeessuu yookaan balleessuu akka barbaadanii Mallas ammaan tan jechuun waan Mallas dhiisee deeme Isaayyaas Afeworqii diigaa jira balleessaa jira.
Tigraahii jechuun saame. Tigraahii jechuun bara waggaa mallaseen duratti jiru waggaa 30-40 duuba deebisaa jira jechuudhaani akkasitti dubbatamaa jira. Odeeffannoo naannoo Tigraahii isin biraan genne kan naannoo Amaaraa isin biraan genne oduu biraa ammoo ka isin biraan gahuu deemnu takka lama qabna. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gahuu deemnu ka jalqaba Benishangul Gumuz keessatti waan tahe Benishangul Gumuz akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti har'a irra kaasee bulchiinsa waraanaa jalattuu galtee jirti guutumaa guututti dhimma nageenya naannoo kana itti gaafataman jechuun yookaan ammoo dhimma naannoo kana ka nagaya dhimma naannoo kana ka jechuun waraana ka bulchuu ka hogganu naannoo Benishangul odoo hin taane ka hogganu command postii waraana ka jechuun ammaan tan dhaabbate isattu hoggana command postii kana jechuun ajaja muummicha ministeera Abiy Ahmed jal jira isa gadittu ammoo ka hogganu Major General Asrat Dinero nama jedhamu Asrat Dinero kunini itti gaafatama odeeffannoo departmentii odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaati akka inni jedhee dubbatetti mootummaan Abiy waraanisa guutumaa guututtu ajaja naannoo Benishangul keessattuu ka godina Matakkali seera hojiirra dhiifama jechuun nagaa uumuu fi tasgabbii naannoo kanatti fi godina kanatti fiduu fi waraanii Itoophiyaa ajaja guutumaa guututti fudhatee jira jechuudhaani akkasitti dubbachaa jira. Major General Asrat Dinero akka inni jedhutti yeroo ammaan tana tarkaanfii warra badii dhaqqabsee ajjeecha dhaqqabsee adamsanii qabu jalqabne jirra tarkaanfii kana dhiyoo kanattu bakkaan baasna jechuudhaani dubbate command postiin kunini qaamii mootummaa Abiy Ahmed olaanoon ta'anii kan akka ministeera nagayaati fi qaamii hedduun waliin tahee qindeessa jechuudhaan dubbatame jira. Kuni nama command postii naannoo Benishangul guutumaa guututtu kanaan dura command postiin labsamee jira jedhamee jira. Command postiin sun yooma akka inni kan hin beekamne command postiin labsame kunini fedhii mootummaa federaalitiin haa taatuti yookaan ammoo affeerraa mootummaa Benishanguliitiin wanni ta'in beekamu sila dhimmi federaalii keessatti Benishangul mirga ofiin of bulchuu qabdi yoo isiin rakkoo kan hin danda'u jette mootummaa federaalii yaamte yeroo sanii labsiin gos kana sadarkaa jiddu galeessattuu labsama sanuu yoo labsamuu qabu paarlaamaadhaani wanni garii waan labsamu seerattu darbuu qaba yeroo gabaabaa fi kaabinee muummichi ministeera dabarsuu danda'a ka paarlaamaa dur geessanii raggaasuu danda'uu qabani wanni kun hordofamuu isaa wanni beekne hin jiru garuu mootummaan federaalii guutumaa guututtu dhimma nageenya naannoo kana to'achuu jalqabee jira mootummaan Benishangul Gumuz amma maqumaaf jira jechuu malee nageenyu fi kabajsiisuu of bulchuu akka hin dandeenye ka dubbatamaa jiru. Kana walittuu qabee yaamicha warri naannoo Amaaraa dhiyeessaa jiranii isin biraanii gayaa turre naannoon Benishangul Gumuz diigamuu qaba lafti Benishangul lafa Amaaraati. Heerii Benishangul diigamuu qaba jedhamee wantoota adda addaatu dhiyeeffamaa ture. Waan kana isinii dhiyeessaa isin biraanii gayaa turre kana walittu qabate wanni isinitti himuu barbaanne tokkini waan kana kajechaa jiru warra aktivistoota Amaaraa qofa osoo hin taane yookaan warra bilchiginna Amaaraa qofa osoo hin taane warri sila waan siyaasaa irraa bilisa ta'anii walqixxummaanii biyya Itoophiyaa bulchuu qaban jedhamanii yaadamanillee yaada gos kana mul'isu yookaan ammoo yaada kana agarsiisu dubbatamaa jira. Komishinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa obbo Daani'el Beqqalee nam jedhamu. Obbo Daani'el Beqqalee bulchiinsi zoonii Matakkalii mootummaa federaalitiin buluu qabaa jedhee dubbatee jira. Kan ammoo ka dubbate gaaffii fi deebii gaazexaa riippoortarii wajjin godhe riippoortarii irratti gaazexaa riippoortarii irratti naannoon Benishangul godini Matakkalii to'annoo mootummaa federaalii jalatti galuu qabdi jedhee inni dubbachaa ture. Namichi kun jechuun Daani'el Beqqalee doktoriidha. Garuu obbo Daani'el Beqqalee jennee haa dubbannuti. Obbo Daani'el Beqqalee
warra jechuun doktoroota lamaan booda obboma jennee akka BBC Mr. jennee yookaan Mrs. jennee yookaan Miss jennee dubbannuti. Obbo Daani'el Beqqalee barnoota inni fudhate jechuun warra barumsa jechuun Itoophiyaa dullatti durii deebisu warra federeeshinii ammaan tan jirtu sabaaf sablammii balfa. Rakkoon Itoophiyaa hundeen heera ammaan tana jiru jechuudhani heerii ammaan tana jijjiiramuu akka qabu yeroo hedduu dubbachaa jira. Bulchiinsi ofiin of bulchuu akka diigamuu qabullee yaada akeeku hedduu dubbachuu jira. Inumaayyuu ajjeecha jechuun warra maqaa sabaa fi sablammii irratti gaggeeffamullee adeemsa seera kabachiisuu waan ta'e jechuudhani riippoortii Amnesty Internationalii ajjeecha Oromiyaa keessattuu ilaalchisee barreessanillee akka jechuun fudhatama hin qabne tokkini kun inni seera kabachiisuu keessa warra biyya diiguu irratti tarkaanfii fudhatamee jedhee waan akkasii akka inni dhiyeesse kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo wanni Itoophiyaa keessattuu deemaa jira. Waan gos kanattuu jira wanni Itoophiyaa hundinuu waan akka malee nama ajaa'ibaati. Mee amma immoo odeeffannoo Itoophiyaa keessa kan dhufaa jirtu keessa hidhamuun gaazexeessitoota hammaatee jira Itoophiyaa keessattuu. Kun ammoo sadarkaa addunyaattuu baay'ee yaaddessaa akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Itoophiyaan gaazexeessaa Reuters tokko hiitee jirti. Gaazexeessaan kunini Kumaraa Gammachuu nam jedhamu footoo Reuters fi footoo kaasa obbo Kumaraa Gammachuu guyyaa kamisa mana isaatii fi hidhame hagamma himatii irratti hin banamne torbaan lamaa fi akka manidhaa ture yeroon qormaata dabalata manii murtii abbaan alangaa gaafate hayyan fakkaata hagamma himatii irratti akka hin banamini kan dubbatamaa jiru. Obbo Kumaraan riippoortarii Reuters ka footoo naannoo adda addaa ka waraanaa fi rakkoon adda addaa bakki jirtu Reuters fi deemee footoo kaasee footoo kana footoo erguu fi kana Reuters jechuun akka oduu godhee baasa. Reuters hidhamuun isaa kun dhimma hojii isaa ka gaazexeessummaa wajjin walitti qabatee ta'uu isaa wanni beekamin jiru hagamma himatiin banamne mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo gaafannee jennaan odeeffannoollee nuu kennuu dide jechuudhaani obbo Kumaraa Gammachuu footoo kaasan Reuters haala gos kanaatiin qabame jechuudhaani maddii oduu Reuters gabaasee jira. Namni kun jechuun kamisa darbe maatii isaa dura fuudhame qabame yeroo sanitti jechuun footoo isaatii fi dhiifa moobaayilii isaatii fi kompiitarii isaallee akka irraa fuudhanii kan dubbatame obbo Kumaraani nama umrii 38ti yeroo inni qabamu kanattu konkolaataan warri dhufanii meeshaalee isaa waraqata isaa flash drive isaa kompiitarii isaa footoogiraafii kaameraa irraa fuudhanii isaa qabanii nama 10 ta'anii warri waraanaa kamaan isaa dhufe yeroo inni qabamu haati warraa isaanii fiigdee dhufte. Haati warra isaanii fiigdee dhuftu wama baasuu hin dandeenye bo'aa turte. Intalli isaa xiqqoon itti maramtee turte. Intalli irra darbanii abbaa fuudhanii warri 10 makiinaan dhufe makiina keessa qabatanii gaazexeessaa jechuun Reuters obbo Kumaraa Gammachuu akkasittuu hidhanii obbo Kumaraa Gammachuu qofa miti gaazexeessaan Reuters kabira obbo Xiqissaa Nagarii tumamee akka malee tumamee akkinni ture ka dubbatamee jiru. Kunis gaazexeessota Reuters ka Itoophiyaa keessa jiran irrattu miidhaan hamaanii dhaqqabaa jiraachuu Reuters dubbataa jira. Reuters jechuun kanaan dura jechuun warra madda odeeffannoo kijibaa Itoophiyaa irratti facaasanii juntaa wayyaanee wajjin jiran jechuudhaani riippoortariin Reuters ka Itoophiyaa irraa barreessu biyyirraa akka inni ari'amu dubbatamee jira. Sun ka dubbate itti gaafatama Broadcast Itoophiyaa obbo Wandiwasan Andu'aalem ka OMN cufsiise namicha sanii gurbaan aftanyaa ka Oromiyaa keessa dhalatan isattuu cufsiise. Reuters qofa osoo hin taane gaazexeessaa biyya Ingilizaa ka suniin dura ammaan tana jechuun International Crisis Group hojjetu ka suniin duratti Associated Press fi Bloomberg hojjetu William Davidson ka jedhamullee hayyama hojii isaa fi kenname ala waan biraatu hojjetee argame biyya irraa ari'ame. Gaazexeessota akka BBC fi Deutsche Welle fi of eeggannoon kennamuutu gabaafamee ture. Warri kun warra oduu diiguu warra jechuun odeeffannoo kijiba facaasu mootummaa Itoophiyaa shira karaa addunyaatiin kuffisuu fi carraaquu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa himatee jira.
torban darbe keessatti jechuun itti gaafataman dhimma dimokiraasummaa mootummaa Itoophiyaa waraana hamaa keessa jirra. Waraanni nu itti jirru kun inni waraana miidiyaa addunyaa wajjin jirru. Addunyaan junta wajjin jirti. Addunyaan maqaa balleessi Itoophiyaatti jirti jechuudhani obbo Zaadiq Abrahaa dubbatee ture. Obbo Zaadiq Abrahaa yeroo ammaan tana duulii maqaa balleessi, duulii Itoophiyaa xiqqeessu, duulii Itoophiyaa xureessu pireesii addunyaatiin nutti banamee jira jedhee dubbatee jira. Ambaasaaddarri Itoophiyaa kan Niiwuorkii jiru namticha amaaraa Taayyee Asqeesillaasee namni jedhamus miidiyaan addunyaa kana duula maqaa balleessi, duula Itoophiyaa xiqqeessu, duula badhaasa Noobeelii muummichi ministeera keenya argate busheessuutu jiranii maqaa Itoophiyaa balleessaa jiranii duula kan ofirraa qolachuu qabna jedhee kanaan dura miidiyaa Itoophiyaa irratti dubbatu gabaasuun kennee yadatama. Yeroo ammaan tana Itoophiyaan duula guddaa pireesii addunyaa gubbaattu pireesii irratti bantee jirti. Kun akka malee yaaddeessaa jechuudhaan dhaabbanni mirgoota gaazexeessotaaf falmu CPJ Committee to Protect Journalists akkasittuu ibsa baasee jira. Dhaabbileen biraa kan gaazexeessotaaf falmatanis dhimma kanarrattu yaaddoo qaban ibsanii jiranii yeroo ammaan tana gaazexeessonni OMN obbo Mallasee Dirribsaa kamanii murtii wabii kennee fi mirgi wabii eegeef hagammaa hidhaa keessa akka jiru gaazexeessonni warra dhalattoota Tigraay hedduu manidhaa akka jiranii Itoophiyaan jechuun bara 2018 riifoormii fiddeenii pireesaa fi balbala banti jedhamee yaadamullee balballi sunini deebi'ee akka inni cufame ammaan tana akkasitti dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Ameerikaa hidhaanii gaazexeessaa Reuters irratti fudhatame akka malee yaaddessa jechuudhaani mirgi walaba bu'uura dimokiraasii yookaan uummata dimokiraatawaa keessaa tokko haalii ammaan tana jechuun Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hidhaan gaazexeessota sodaachisuun gaazexeessota hedduu nu yaaddessa mootummaan Ameerikaa bilisummaa gaazexaa akka inni bu'uura cimaa irratti turu deeggara jechuudhaani dubbii himan dhifama itti gaafataman yookaan ammoo Assistant Secretary State for African Affairs ministeera haajaa alattu itti gaafataman dhimma Afrikaa obbo Tebor Neji barreessa jira. Tebor Neji yeroo hedduutti waan pireesii akkasii yaaddeessu dubbatee jira. Namni kun sila nama mootummaa Abiyyi illee yaada deeggarsa yeroo adda addaattuu kennaafii ture. Mootummaa Ameerikaa keessa namni Abiyyi wajjin dhaabbata Abiyyi deeggar jedhamu kana nama Tebor Neji jedhamu kana ammaan tan inni illee jechuun wanni pireesii kun inni mootummaa Ameerikaa akka malee akka yaaddessee dubbatee barreessa jira. Mootummaan Itoophiyaa ammaan tana biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota akka malee hiraarsuun hidhuudhaan miidhuudhaan beekaman Itoophiyaa fi Eertiraan tarree duraa argamti. Itoophiyaa, Eertiraa fi akkasumas Kooriyaa Kaabatii fi Iraan tarree biyyoota gaazexeessitoota dararuudhaan yookaan miidhuudhaan beekaman mirgi walabummaa gaazexeessummaa keessattuu hin kabajamne keessattuu argaman jechuudhaani dhaabbileen addunyaa kana ka adda addaa barreessaa ka adda addaa dubbachaa jiran daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan wajjin turtanii nu hordofaa jirtanii fi hedduu isin galateeffachaa jirra. Odeeffannoon keenan ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Amma waan gaazexeessitoota hidhamanii gaazexeessota Reuters fi gaazexeessota biraa ka hidhamanii isin biraanii geenne jirra. Odeeffannoon biraa ka isin biraanii gahuu deemnullee hin jira. Garuu jidduuni mee odeeffannoon sadarkaa addunyaatiin jirtu maal fakkaatti jechuudhaani waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii irrattu wanni jira maali ka jedhu odeeffannoo takka lama isin biraan hagenuti. Dhukkubni koronaa vaayirasii ammallee sodaa guddaa sadarkaa addunyaattu ta'ee yaaddessa tahee jira. Dhukkuba koronaa vaayirasii kan yaaddessa akka godhe keessa sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni argamu isaati. Sanyiin kun dhukkuba koronaa vaayirasii biyya Firaansa keessatti biyya dhiifama Ingilizaa keessatti magaalaa London keessatti argame. Amma immoo biyya Firaansi illee bahee jira jedhame. Firaansii alattu kanaan durattu Madrid biyya Ispeenii biyya Nigeeriyaa Lagos akkasumas biyya Afrikaa kibbaa keessatti mul'atee jira jedhame. Amma biyyoota gamtaa Awurooppaa keessatti sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni kunini faffaca'aa jira jechuudhaani dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana jechuun dhukkuba koronaa vaayirasii tallaalliin argamee jira jedhamuttu sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni kanaan dura namni hin beekne ka dhukkuba kanaan dura irra addi ta'uu dandayu argamuun isaa sodaa guddaa uumee akka inni jiru ka maddeen oduu addunyaa kana wal harkaa fuudhaa gabaasaa jirani. Kun jechuun haalii dhukkuba kana to'achuu kan caalaa walxaxaa
akka deemuu danda'amu dubbatame jira. Karaa biraatiin ammoo lafa jechuun dhukkubni koronaa vaayirasii keessa dhalatee jedhamtu ka Wuhan jedhamtu Chaayinaa keessatti vaayirasiin hin beekamne tokko nama tokko ijjeessee jira jedhamee jira. Vaayirasiin kunini vaayirasii koronaa vaayirasii wajjin walitti dhufeenyi inni qabu maal akka ta'e hin beekamu. Magaalaa Chaayinaa ka dhukkubni koronaa vaayirasii keessattuu dhalate muddee bararra dhalate bara 2019 muddee waggaa tokkoon dura dhalate Chaayinaan dhoosite san magaalaa san keessatti ammaan tana vaayirasiin namni hin beekne tokko nama tokko ijjeessa jira. Ammallee Chaayinaan waan kanallee iccitiin qabaa jirti. Waan jira addunyaa habeessiftee addunyaattu haa himtuuti jedhamee dubbatamaa jira. Kunin sodaa guddaa uumee jira. Ka dhukkuba koronaa vaayirasii ka ammaan tana deemaa jiru wanni jechuun dhalachaa jiru kunin ka Chaayinaa nu beeksisuu qabdi jechuu dubbatamaa jira. Biyyoonni addunyaa tallaalli dhukkuba koronaa vaayirasii argachuu fi muddamaa jiranii gamtaan Awurooppaa haga jechuun fuulbana bara 2021tti tallaalli akka argachuu deemu dubbatame jira. Tallaalliin ammaan kana kennamaa jiru Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaallee keessattuu ka oomishamaa jiru waldaa qorichaa Faayizerii fi Moodernaati. Ka Faayizerii kun jechuun tallaalliin jechuun gulantaa lamaan kennama. Gulantaa tokko 7 seenubattu tallaalli birattuu kennamaa jira. Tallaalliin kun akkasittuu akka kennamaa jiru. Tallaalliin kun ammoo qabbanaa cimaa keessattuu eegamuu qabdi jedhamee jira. Biyyoonni Afrikaatii fi Eeshiyaa akkamiin tallaalii kan argachuu akka danda'anii irratti hojjetamaa jira jedhamee jiranii akka tallaalliin kun biyyoota adda addaa keessatti oomishamu. Kaan ammoo Chaayinaanis tallaalii mataa ofii jalqabdee jirti. Garuu wanni Chaayinaa hagam tokko amanamaa jedhamee gaafii wanni jechaa jiranii. Chaayinaan ammoo tallaalii kana gatii xiqqaa fi bilisaanii biyyoota hedduu fi dhiyeessuu fi akka fedhii qabdu dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo Afrikaa keessallee dhukkubii koronaa vaayirasii akka malee babal'achaa akka jiru himamee jira. Afrikaa kibbaa keessatti namni dhukkuba koronaa vaayirasii irratti mul'ate miiliyoonii tokko oli darbee jira. Miiliyoonii tokko oli darbee jira. Wanni biraa ammoo dhukkubii sanyiin koronaa vaayirasii haarawni jechuun Faransaayitti argame ka jennu Kooriyaa kibbaa keessatti argame jira. Akkuma duratti dubbadhe dhukkubni vaayirasii namni hin beekne tokko magaalaa Chaayinaa ka koronaa vaayirasiin keessa dhalate Wuhan keessattu nama tokko ijjeessee jira. Kun jechuun yaalii addunyaan kun jechuun koronaa vaayirasii loluu fi itti jirtu irra caalaa walxaxaa godhu deema. Koronaa vaayirasiin akkamiin jalqabee jiru ka jedhu gaafii kana addunyaan akka beektuu fi Chaayinaan nu gargaaruu qabdi jechuudhaani yeroo ammaan tanaa biyyoonni lixaa dhiibbaa godhaa jiranii. Kana irratti pirezidaantiin Ameerikaa duraanii ka ta'uu deemu jiru Doonaald Tiraamp vaayirasii kana vaayirasii Chaayinaan beenya kaffaluu qabdi nu gargaaruu qabdi jedhee dubbachaa jiraachuun isaa hin beekama. Biyyoonni lixaa gariin dhaabbata fayyaa addunyaa qeeqaa jiranii Chaayinaa wajjin dubbii dhosse maal akka jiru garuu qorannee beekuu qabnaa jechaa dubbachaa jiranii. Gamtaanii Awurooppaatii fi Ingilizii waliigaltee daldala bilisa mallatteessuu gabaasuun kennee yaadatama. Amma immoo gamtaa Awurooppaa keessaa kabaate mootummaan Ingiliza waliigaltee daldala bilisa mootummaa Tarkii keessanii mootummaa Tarkii wajjin akka mallatteessee dubbatame jira. Biyya gamtaa Awurooppaa miseensa akka taate Ispeenii fi Ingiliza kan wal dhabsiisu lafa Jibraaltar jedhamtu xiqqoo tokkotu jira. Lafa kana jechuun qaama mootummaa Ingilizaati. Lafti kun Ispeenitti rarraatee jirti. Jibraaltariin kun yoo gamtaan Awurooppaa keessa Ingilizii baate maal ta'uu deema dhimma jedhu mootummaan Ispeenii dhimma ajandaa guddaa godhee dubbachaa jira. Amma immoo dubbiin kulleen furachaa jirtu fakkaata. Mootummaan Ispeen kanaan dura jechuun daangaa Jibraaltar wajjin qabuun cufaa ka jedhe amma deebi'e. Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii.